godhamu. Baga irra dhuftanii bakka bareeda irra dhuftanii fakkeenyi kanaan hin godhamu. Yoo itti cabsitan itti cabsa. Eega itti cabsina wata kallee. Oro yeroo takkatti itti deebita. Amma waan jechuu barbaadetu waan deemamaa jiruuf fagala waan dhokataa miti beeytani. Hingoona jennee miti. Baga nu rakkabdanii silaanu keessaa maal hagawanniin fedhiin nama keessaa iyyuu eeydanii gar. Nu ni ta'e maal baga nu rakkabdanii. Obsaa sheek. Hingoona jennee miti. Hin ariifannan waan sanii. Haqiiqaa dubbii yoo dubbanne wanni qopheeffadhee lafaa qabu nam takka na jalan jiru nama takka haqiiqaa dubbii. Laakiin torbee kana keessa hin fiigaaree kitaaba mara dhiisee bakki ani hin deemne hin jiru soqiinsarra. Numate. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam. Wallahi hedduu tokko isinirraa gammanna isin dura dubbanne irra waan keessanii keeyrima dubbanne. Namni waliin dubbanne Abu Yahyaa fi Ustaaz Qaasim Amaanooti. Mana kiyya irratti osoo waliin jirru sheekni tokkollee Saudi Arabiyaa jiranii. Ayata meeqa jettan suuraa baqaraa ayata meeqa jettan. Guyyaa isa waliin jirra. Wallahi itti fuuna sheeka itti fuunaa jennee dubbanne wallahi. Guyyaa kaleessaallee ni dubbanne yoo maagoonu sagantaa isaanii sheekamee akkanuma osoma isaan quban hin qabne waan dandeenyu hojjenneetuma isaan dubbifla. Maal haa goonu jennee wallahi kana cufa dubbannee jirra. Namni cuftinu waan keessan ni yaada. Ammoo isin yoo ka nutti qoosuu feetan taate qoosaa hin feenu. Wallahi dhugaa rabbii. Ummata keenya haa fayyadaniif namuu isin fayyaduu barbaada malee yookaan nama isinii onna jettaniiti miti. Nama diiniiti intalti diin rabbii qabdullee isinitti heerumuu dandeetti akkanumaanillee osoo horii tokkollee hin ba'a. Ammas tagabbaraa ta'e isin duula irra bantanillee nu warra isin waliin duula irratti banu. Suufa mara bitee bara osoo fuudhiin koo himee suufa godhadhaayi. Masyaallah baga bitani. Wallahi sheekni qoflaan du'a. Baga bitani amma namni martuu wanti waan kana jedhuufi wanummaan tafsiira isinii barbaadaniif illee jiru wama beektan isinuu marrinu. Maal godhanii soqaa oolanii jira. Wama isaan tafsiira isinii barbaadaniif illee ani nagarre. Tafsiiraa mi baran Qur'aanuma hawan namaaf laaluuf malee san itti barbaadan jirru. Wanti takka waan isin nuti yoo jiraate. Tayyib suufa godhatanii kaarabaatii fuuldura kenna hidhaa ibaya amma isin laalla. Waan gootan. Karabatii warra zamana saniitii maali musaa karabatii kaasituu fidee deemuuf namni naqabee wajjin godhe maal godha karabatii irra. Abu Musa. Ustazi Abu Musa. Mena kenna suutuma waa itti achi loosuu fedhaan sheeka. Har'a amantii deema. Wanni agana duuba isin dubbanneef wallahi isin jaalateeti namuu hujitee san jaalateeti. Naam. Tanan amantaniimi. Tanani amantaniimi sheeka. Wallahi ni amana. Hedduun nama na jaalate. Hedduun nama jaalannaan isin jaalatanii. Nama wallahi sheeka kana itti fuudhuu ni qabna intala saaliha halaallatanii itti fuudhuu qabna wani jedhaniifi. Isin jaalatee diinii kanarratti nama diiniiti nama alimaati itti fuudhuu qabna wani ammallee obboleessi kenna ziizollee ol seennaan nutu isinii jira wanni isinii jedhu waan isin dubbate kun marrinu. Akka malee dasna jedhe wallahi akka malee qixxee danda'a jee bar namni sun balaan makiinaa isaa raammoo irra dhaabati raammoo. Naam. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Akkasi anama dubbima gabaabduu takka waaniin isiniin jechuu fedhu tagabbaraa ta'e isin irratti duultanillee Oromoonillee aadaa keessaallee qabdu gabbara warri aadaa isiniin jedhulleen karaa kennas fida ta aadaallee sirri beenna itti himna. Oromoon ulfinna qabdi ulfinna waan jedhan qabdi aadaa gabbaraa hin qabdu.
seera tumatte keessa Oromoon seera badoo bal'aa sirna gadaa seera tumattee lallaban. Odaa roobaatitti lallaban keessaallee gabbara waan jedhamu hin qabdu. Oromootu kitaabu magaatamtii bara bakka garii malee kitaabu magaatamtii hadiisu magaatamtii. Akkana. Tana yoo beeke uummanni kennallee wanni isin dhibuuf hin jiru. Isinuu dhibaan jiranii gabbarri ufiinuu amma xiqqaatee jira naannoma muraasa keessa jira. Wanni sunillee hedduu isin dhibbisullee waan qabunatti fakkaatu. Ulfinna ammootu abbaan barbaade waan barbaade maatii intalarraa fuudhuu godhuun inuma jirti. Amma dubbii reefuu isin dubbatan takka ta'anaan ta'e. Jaaladheen fuudhu eeguma fuudhee jaaladhaa ta jettan tan. Sirreeffatee barachaasu Sheekh Usmaanu sirreeffatee barachaasu. 100% irraayyuu namni takkitti irraa 100% kennaaf ni bara. Indeebine anaa kanatu gowwa anta naaf dida jedhan malee indeebine. Ayya. Asuma waliin jiraan. Ani gowwaa dhibbuma itti kennaa booda karaa gubbaa qaaqaa ofiin deema jedhan malee indeebine irra. Amma bar sirri hin jiru taaga fayyee shaawaa kun irraa galutti bar sheektichi sirri hin jiru kanan beeytanii miisan. Ma nyaataa nu dhogge. Nyaataa nu dhogge. Mee wadi mormin wala dhageeffannu. Amma takkatti matana dubbatan. Sheek amma intala isinii argine haa jennu intala argattan haa jennu. Odu argaa jennu maalidha waa oduu durii haasaa jirra. Gaafi isin gaafadhaara intala isinii argine warratti isinii ustaaziin isinii warra ergaa jirra. Fakkeenyaaf isiniin jedha warratti isinii ergaa irra jaarsa isinii ergaa jirra warratti. Fakkeenyi kanaan hin godhama fakkeenyi waan akkanaatiin hin godhama fakkeenyi. Waan biraatiin godhama bakkitee jaartiitiin fakkeenyi hin godhamu. Baga irra dhuftanii bakka bareeda irra dhuftanii fakkeenyi kanaan hin godhamu yoo itti cabsitan itti cabsa. Eega itti cabsi nama takka illee. Oro yeroo takkatti indi itti deebita. Amma waan jechuu barbaadetu waan deemamaa jiruuf fagala waan dhokataa miti beeytani. Hingoona jennee miti. Baga nu rakkabdanii silaa nu keessaa maal hagawanniin fedhiin nama keessaa iyyuu eeydanii gar. Nu ni ta'e maal baga nu rakkabdanii. Obsaa sheek. Hingoona jennee miti. Eega hingoona jennee muranne gabbaruma sanuu haa qabatanii gabbaruma sanuu kafallee. Yeroo dheeressuun alatti yeroo gabaabatti akka godhamuu barbaadaa nama gabaabinnatti. Silaa subii kana sheeyaasinatti nazaanu asitti natti nazaanu. Subii makana. Dubbii dheeressuun faayidaa hin qabdu. Mee dubbii kana itti gabaabatu nuu mari'adhaa waan biraa dhiisaa jechuu barbaadeeti anam. Sheeka. Waan isin taasofnu kana sirna nurraa fudhamee sirna jedhan beektu mee dubbii sirna godhaa jedha warri kenna arsiin teennatu. Wallaahi yaa qalladuu malee an sirnumaan akkuma nama tokkotti isinirraa fudhataa attan kanaa mi'an bakka nyaataa yoo deeme waa fudhadha achi. Hoteela deemee akkanumaan hin galu acheen waa qayyabadha nama waa fudhatu. Aye mashallah. Kanaafuu fakkeenya intaluma takka amma isheen kun intala akkasii ilaaleera dhagaa fuudhaa jettammoo wanni waan fuudhanii galanii teesti godhaniiti hin taane deebisaa jedhan hin taane fuudhanii galanii hin taane deebisaa wayii jechaan hin jirtu. Maasa baaja gabaati. Osoo hin laalin osoo dikko matana maalii wanna kanaa hin argin lakki fuudhee ka'ee jaaladhaan tunnaa galuu diddeessii tana sirri addanaa baasa. Mee yoo madhaqanii isinii kadhatan isheen isin jaalanne booda si jaalachuu heda intala teessan isheen hin jaalanne booda jaalachuu heda nuu kennaa jedhanii isinii gaafatan moo mee akkamitti bareeda ay deebi'a gaafii bareeda. Anin jaaladhu jechuun kiyya sun lafa jala jaaladhee waggaa tokko itti dheeressee qalbiin gara biraatti deemuu irra ani waan kana yoo sochiin jiraateetiniin bakka san dhaabattaniitiniin jettan torbaan jala yookaa arsii ta'iitti jimma ta'iitti kutaa 11 keessa torbaan tana keessa anatu dubbisee tayireen natti dhufte dubbisee akkasitti isinitti ma torbaan kana keessa inshallah. Akkana sheeka kiyya ani waan jedhu beektu nama yoo gara fuula rabbii deeme gara qabriititti nariifadhaa jedhaniimi.
waan fi argatu ka jannata alle kun illee waa azaba taate warra shari'oo taate morma keessanirraa lafa keettanii jaan ba akkan nama fuudhatee mullee dafaa walitti ariifadhaadha jidduu tana keessatti ariifatee badii biraatti bada tanuma hin ariifannan waan sanii haqiiqaa dubbii yoo dubbanne wanni qopheeffadhee lafaa qabu nam takka na jalan jiru nama takka haqiiqaa dubbii laakiin torbee kana keessa hin fiigaaree kitaaba mara dhiisee bakki ani hin deemne hin jiru soqiinsarra dhumate akan amma walii gallee sheekota ta'e nama dubbii tan argattanii argadhee godhi beekee hanqaata faame arganni qabna faamee jira tan argatti isina feeyye maaree nu itti fuuna jenne walii galle intala namni namaan laalu abbaman laallata san jedhanii miira laalladhadhanii laallatanii nuti asaabitanii nu ammoo wayita isa wayita fidan boru iftaani jechuurra qophoonee haa'ee nuudha kaayyoon kenna amma du'aayi godha namni du'aayi gootan du'aayi nu godha amiin du'aayi nu godha kalas du'aayi nu godha abbo qorri nu fite qorri qorraami wallahi qorri nu fite namana wallahi qorri nu zizo nuusa sheekaa sittu danda'a sitti bilbila akkasin beek wama takka waan sheekaa anarra dhiisaa jedhe bara jarana intalli gabbaranii itti fuudhan hin jirtu sheeka mana itti bittan sheeka bakka jiraateetiin ummata barsi oduu dhiisaa oduu intala gabbarree itti fuudhan sheeka bakka sadii isinii fuudhan tala shaashamanne asaasa gadaba asaasaa jechuudha arsii teenna tagamana argitanii asii isinii fuudhan akkasi beeka baale hoo jarana du'aayi akkana jedhaa jiran du'aayi barbaada sa'aatiin kun sa'aatii rabbiin kenna yanzilu rabbuna rabbiin kenna ni bu'a rabbiin kenna bu'a bu'iisa isaan malu gubbaa maal jetta tamma waan kana bu'iisa isaan malu bu'aa jaabar fayaquulu inja eenyu namni araarama narra barbaadu kan isa araaramu maaltu hafe kana caal eenyu namni durummaa barbaadu kan isa duroomsu eenyu namni ani ammalleetiin kennaa narra barbaadu kan isaa kennu jaabar rabbi sa'aatii kanatti wallahi rabbi ni awwaad ya allah wajenne dabnu saati nama karafe namni no akadatu nama na duratu jira ilmi keessatti illee nama na duratu jira idmeen illee nama na duratu jira ya allah no aje wa min jenna befaddalu sinumma du'ai faddalu jedhe barani wa takka isin biratti miskina nama isin marayu gadi bara bismillah kalmarayu isinirra du'ai benarra wa takka keessummaan mara du'ai sababu no godani tamaysani ayina tamaysani bara تكالم أنا بالله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبا مرة ربي كانت توني دياتنين أولا ذنبي وفيها كرران ذنبي وفيها كرران يا ربي ذنبي كم نربي كي يا تهل كان هجن كم تقويا هجن كم نربي كي يا تقدي كين نوان إنسان دوبتن جكف نجؤ حمله إنساني حمله كبني كل إنساني تو حمله إنساني ربي نهاجوت حمله إنساني ربي نهاجوت amile isani rabbi waagu mara warra ijala teettanii ajaa teessan rabbi walitti isinii haa qabu ta duniyaa fi ta aakiraallee rabbi walitti isinii haa qabu kullii waan isin fagoo jettan kaluu rabbi haa taasisu sa'aatii tana sa'aatii namni itti rafe sa'aatii namni itti rafeetiin quban qabne sa'aatii ammalleetiin namni cinaacha ofii gadi raffise isin ammootiin galtee tana ni hiina jettanii galtee ummata muslimaa galtee obboleessa kennaa kana ni hiina wanni argamte tunillee mushkilaa xiqqoodha ni dhaamsina jettanii kullii balaa rabbi isinirra haa dhaamsu kullii balaa duniyaa teessanitti deemu rabbi isinirra haa dhaamsu jaalata namni martuu diini jaalata rabbi awwala diin kanaan nu faaye alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi islaamummaa nu kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi faaye islaamummaa warqii beelaalaati ambataa waan godhataa jirtu zamana kana keessatti yeroo tana keessatti bakkisee waan isin godhataa jirtu argitu islaamummaa ta'e ka rabbiin muhammadiin nu erge alayhi salaatu wassalaam qiblaan kenna tokko ta'e maal jettamee atabo kasaffaan kenna ammallee tokko ta'e ka qiblaan kenna tokko ta'e ka diin kenna tokko ta'e ka ammallee diin biraa hin qeebalamne namarra osoo ammallee tiniin arditti bu'uu miti gaaratti bu'uu miti qilee seenuu miti دير نبي محمد كان بله دين تكتين قبلا عليه الصلاة والسلام كقوياك ياماتو نبي كم نبر هتمر جگنا نبي كبدا أنبيو تمرا ربي نموتين كذا كنب جان دعائي سنرا قبلو
ambiyoota mararraa du'aayini qeebala jaan rabbiin kadhaa kadhatamtu wayii na kadhadhaa jeen nabiyyoota maraanuu du'aayii ijaabaa qaban jaan nabillee kadhadhu jennaan lakki nabiin ammoo jiruu duniyaatti na awwaatamuu miti guyyaa qiyaamaatiif ummata kiyyaa kaayadhe nabi alayhi salaatu wassalaam nabi akkana kana nama guyyaa qiyaamaa arshiin jala waliin dhaabatu rabbi nu haa taasisu nama guyyaa qiyaamaa sahabaa rasuula rabbi argu rabbi nu haa taasisu Amin. yoom walii himne seenaa nabii kennaa yoom walii himne seenaa nabii ganaa waan dhumatu miti rabbi umrii nu haa kaa'u isinillee rabbi umrii haa kaa'u rizqii teessan rabbi bal'oo haa godhu rizqii teessan keessa barakaa rabbi haa kaa'u. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalamu alaikum jannee salamta.